harka akkasitti ol kaasee hin beekone hammachuudha ta'e malee irrukutamtu dubartii waan wafee yaa balleessitu hin balleessitu way tolchuudha oo balleessite malee nan balleessite tun balleessitu. Hordoftoota fi daawwattoota keenya kush podcast marti keessanu bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qaqqabu jecha hadha kaayyuu maaluma qabatte maaluma baattee nurratti dhufte jettu habaabii kana akkanumatti argitanii har'a eenyu akka affeerre baruu dandeessu meeqannu waa'ee habaabii tanaa maal jettan? Waa'ee habaabiin gama kooti waan an jedhu qabu garuu akkuma beektanii kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti dhimma kana wajjin wal qabatee social media gara deemaa tureera. Gaafa habaabii yaadattanii agartanii eenyuun akka yaadatte isin hubeettu. Har'a keessummaa ajaa'ibaa takka qabannee isinii dhufneerra. Keessummaa yeroo darbe torbanoota darban keessa fuula social media hawaasaa irratti fudhatama guddaa argatee ture. Namootni baay'ee illee dinqifachaa turanii qabannee isinii dhiyaanneerra. Habaabii argitanii eenyu akka yaadattan isin hubeettu. Anaanash. Arra simannaa xaanaanashiini nuyi gaafa sana barfannee natti fakkaata. Arra immoo isa simanneerra nuti inni xaanaanashiin simate nummoo isa simannee jirra. Kanaafuu gamanumaanii taammee habaab baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegdan. Yeroo kee kabajjee hundaa'uun isa nu dura dhufe natti fakkaata. Isatu nu dursee dhufe yeroolee akkanatti kabajaa xaanaanashifillee akkanatti kabajaan habaabisaa faafaa godheen namootaaf kennaa ture jechuudha. Tana walitti deebina haa jechuu ammaaf. Maaliif taa'ee baadhuu taa'e malee? Baadheetaa? Nu gaafa sanaa waan amma naga'u baatee uummata amma kana tajaajilaa ture. Ati daqiiqaa muraasa baatte taa'uun dadhabin. Achi hin deebi'u minuma nyaanna malee. Gamanumaanii nu kabajjee waamcha keenya kabajjee akka kanatti nu gidduutti argamu keetiif gamanumaan guddaa galatoomsiin jenna. Namni baay'een taammee habaab jedhee si beeka. Maqaan kee inni sirrii eenyudha? Maqaan kiyya Taammiraat Daani'el jedhama. Maqaa biraallee nan qaba namni baay'een ittiin na beeku. Boruu jedhama. Boruudhaan na beeka namni baay'een mana barumsaa yeroon galu Taammiraat jedhanii warri na galmeessise. Boruudhaan na beeka namni baay'een. Boru. Eenyuun jaallatta maqaa kee lamaan kiyya tokko filadhu. Kana habaabiin siif fiddee moo? Lamaanuu nan jaalladha. Yaa seenaa adda addaa qaba maqaan lachuu waan ta'eef lachuu nan jaalladha. Bakki dhaloota Taammiraat eessadha? Eessatti dhalatee guddate? Taammiraat aanaa lumee ganda joogoo gudeeddoo jedhamu jira achitti dhaladhe. Barumsa kiyya immoo joogoo fi mojoo fi adaamaa gidduu kan argamtu mana barumsaa xaddee sadarkaa tokkoffaatti baradhe. Hojii habaabii kanaan hojjechaa jira amma yeroodhaaf. Hojii inni habaabii akkamire? Bareedaadha hojiin habaabii baay'ee gaariidha. Waan shaggaadha namni baay'een dhufee fayyadamaa jira innillee amma baramee faayidaa guddaa qaba waan ta'eef sirriitti hojjechaa jirra. An jalqabuma gaafa yaadu jechuudha gaafa xaanaanash dhufte. Akka xaanaanash magaalaa Adaamaa galaa jirtu dhageessee turte itti qophoofteedha moo wanti sooshaal miidiyaa irra deemaa ture dingatan? Akka dhuftu dhaga'een jira yaa biyya maratu beeka waan ta'eef garuu habaabii muree akkasitti nan simadha jee waan ni yaadeen jiru. Dhufaa jiran aduu keessa deemaa jiru waan ta'eef oduun muree kenneefi nama baay'ee ture na bira iddoo hojii kiyya sani. Isaan oduu habaabii muree kenneefi wayya ijoolleen baay'eetu jiran wajjin hunduu ka'anii kaameeruma fudhatanii ka'an footoo kaasuu fi footoo wajjin ka'uudhaaf. Ani immoo yeroo sani habaabiin na fuuldureera isa fuudhee waradheen. Laxaanaa badaraqummaat gabaam jeen akkas muree jala kaadhee toheeraa ture. Itti yaadee waan hin godhe hin jiru. Si waraabanii jechuudha guyyaa sana. Aduu keessa deemaa turaniif. Dhuguma ho'a waan ta'eef koo habaabii nyaachaa adeeman hin jiru miilan deemaa jiranii. Warri konkolaataarraallee turanii jiran isaanumaaf muree jala kaadhee hireeffan. Garuu wantichi akkati yaadde hin taane ati kan yaadde isaan aduu keessa deemaa jiru nyaatanii dheebuu baasuudhaaf turteeti nyaachisteetta. Garuu immoo toora sooshaal miidiyaa irratti namni kun maal yaadeeti? Namni gaafa sooshaal miidiyaa irraa sa'u laayifii irratti illee haasaa turanii namooti baay'een jechuudha gaafa ta'anii akkaataatii itti irtee laatteef jechuudha.
namni baay'een si eebbisaa ture namni baay'ee immoo namni akkasii maal jedhee illee haga haasa'utti ga'ee ture yaada namootaa kana gaafa argitu sooshaal miidiyaa irra waan deddeemaa ture sana gaafa argitu wanti itti guyyaa sana goote itti gammadde. Ani dhugaa dubbachuudhaaf wanta sanitti yaadne siinjee akkuma ta'een muree hiree koomentii adda addaa yeroon argu garuu imimmaan qabachuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf. Namni koomentii san amma dubbise amma wanni nani bu'aadha jeetoo yaadu akka waan hojjedhe sanitti koomentii san hunda koppii godhatan girgiddaa irratti rukutadha jeetan ta'e assaabatoo jira hundumaa namni na barreessisan koomentii fafeen takka keessa hin jiru oduu hundumaa kennee fi raadhee hojumaa oduun dhaabee hin jee fasaan darbanii booda. Na baay'een gammadeera hundaanuu galatoomaa jechuun barbaada. Ati guyyaa sana akkaataa itti isaan simatte namni guyyaa jalqabaa koomedii wayii ta'ee ture akkaataa itti duukaa fi iddee laataa fi turte namni baay'een kolfaa turan garuu torbee tokko muraasa akkas booddee nama baay'ee garaa nyaate wantichi. Jira miti bakka simannaati gooteef suni maal nama baay'eetti wanti naa ta'ee ture gaaffii itti ta'ee ture akkaataa itti simannaa gootee fi laattee fi erga abaabii kana laattee booddee hojii kee irratti akkamidha? Hojiin haala gaariidhaan itti deemaa jira. Abaabiin waluu ga'uu didee fasaanii nama baay'ee biyya irraa Finfinnee irraa dhufanii dirree irraa hunda dhufanii abaabii nyaachaa jiru na galateeffachaa jiru warri koomentii warri qaaman nama baay'eetu argamee too na dinqisiifachaa too jira. Hojii kiyyaaf illee shaggaa naa ta'e namni akka itti hubate wanni ittiin bakki ishiin deemtu Bahar Daar akkas deemti natti fakkaate kara biraatiin irree kara baay'eedhaan ilaalamee dhimmichi. Ani san hundaa wanni hubadhe hin jiru ani yaa biyya teenya nuuf galte waan jiru Itoophiyaawinati wanni ishii jirtu ilaale malee wanni biraa wanni ani beeku hin jiru namuufuu je'eetii miti san godhe jarumatu nama raree muree too hire baay'een gammade san ta'uu isaati. Kanatti gammadde isaan immoo akkama gammadan. Baay'ee. Even abbaa gadaawwan fanis daawwatanii jiru natti fakkaate. Abbaa gadaawwan atis immoo xaanaana shiif qofa osoo hin ta'in warroota qansiraa hojjetan kanniniif deemtee hiraa turte. Akka peejii keerraa arge akkas. Dhugaa dubbachuudhaaf wanna gara kennaatiin ani amma naasa'u namni biraa haasa'e rakkina hin qabu. Qabaadhee oduun taane waan qabu irraa hin kenna nan kenna yeroo hundumaa. Kuni akka tasaa ta'eet miidiyaan fudhate malee harki bariin wanna kana raawwatu. Anis footuma kiyyaan fudhadhee nan qabata achii cabduus taatu shumaanan kan footoo ka'eetu wajjin gallakkisaa yoo sila. Saniyyaan fuudhee jaraa kennuun assaabe. Duraanis waan kennuufaan kenne malee laalamuudha wanni godhan jiru. Nan kenna duraanuu waan qaburraa kaaseetoo nan kenna namni daandii san deemu nama baay'eedha. Sheekanaa Huseen warri deemanii galan irra hin jiran ziyaaraa warri galan. Isaaniif illee mureetan akkasitti teekkisee na biratti miilan deeman waan ta'eef baay'ee nama maraarani. Isaaniif illee muree laadhafe an tiraanspoortii hin qabne tiraanspoortii yaaphachiise tan waanuma gaariin hojjechaa ta'oola akkanallee itti haasa'uu baachuu dandeecha. Garuu hojjechaa tan jira waan ta'eef oduu hojiin kiyya dhuguma waan gaarii ta'uu baate fakkeechuudhaa ta'e koomentii kanallee hin argadhu. Namni illee jaalatee tiktookaroonni adda addaa nama baay'ee dhufee ta'u achitti na waliin illee hojjete maastaawoqaa adda addaa illee akkan hojjedhu. Nagaafataa jiranii hundaa galateeffachuun barbaada. Hundi keessanuu bakka jirtanitti waan gaarii hojjedhaa hin jira. Waan gaariin nama kuffisee illee kuffisu haala hin beekamneen akkanatti nama fayyadaa jechuudha. Gaarummaan bareeda. Amma nyaachii barbaadaa natti fakkaata. Amma gaafa sana nyaanne nuti achi hin jirru amma garuu nyaannaadha ijoolleen abaabii kee. Nyaata nama rakkinaan qabu. Kanaafuu nuuf muramu. Ijoollee duba jirtan albeessan fidaa ta'u. Ani kana muruu hin danda'u. Maallee kana qabee abbumti abaabii nu amuru. Ekkoo isuma tumura. Taammee habaab. Eessatti argama? Iddoon argama isaa. Aree caba ndee. Akkaataan itti. Haala muraasa immoo akka an danda'u amma gaara bisin ijaa akkanatti. Kaameraa kee akkana godhadhu. Smooth nash. La xaanaa nash.
nyaachuu dandeenya miti Warroonni kaameraamaanii duuba jiran. achitti nyaachuuf kasinis Ol ka'a. ammaan waa tokko isinitti magaagama namaan ani Rabbi akka mi'aawu. isa dhugaan isiniin jedhaara abaabii nyaadheen beeku Mee har'a ilaali. abaabii nyaadheen beeku garuu kana nyaadheen fixe Kan taa'ame waan ta'eef. Yaa. Abaabiin jaalatu normaalii. dhugaa nyaadheen beeku abaabii Normaalii abaabiin nyaatee beeku. Garuu baay'ee mi'aawa. Kanaan eegallaan yeroo hundumaa nyaata. Waan mi'aawu. Eebbisteetta. Eebbisee nyaata. Nyaata. Awuz billahi. Baay'ee mi'aawa garuu. Gaarabbi. Daddafii nyaadhu. Waan haasoftu baay'ee qabda. Hordoftoota keenya kaa. Akkanatti nyaachaa isin laaluu hin qabnu. Nyaachaa maasa. Adaamaa kootaatoo. Taammee habaab gara gamitti argama? Poolis kolleejji. Adaamaa keessa naannoo kan poolis kolleejjii Adaamaa abbaa gadaa darbee. abbaa gadaa gubbaa. Garasti deemaatoo habaabii kana nyaadhaan sin jedha. Dubartoonni immoo sirriitti nyaachuu qabdu. Namoonni abbaa gadaa hin beekne immoo abbaa gadaa jechuun loogoon magaalaa Adaamaa lafa mul'attu sana. Achirra qaxxattanii deemtanii taammee abaabiitti hin baatu. Nama gaarii qaba. Taammi. Erga abaabii kana murtee xaanaanashiif kennitee booddee namoota achirra jiraniif kennitee booddee namooti piroomooshinii fi hojiin hojjechuudhaaf yookiin immoo abaabii kana sirraa fudhachuudhaaf namooti gara kee dhufan jiru. Mudannoon si mudate hin jiru ergasii booddee erga waan kanaan baatee booddee jechuudha. Mudannoon na mudate maqaa sadaffaa argadheen jira. Taammee habaab. Xaanaanash illee naan jaane. Markaba sana laate ka. Xaanaanash magaalaa keessa illee yeroo deemu namoonni na argan namoonni baay'een xaanaanash naan jaan maqaa kiyya hin yaadanne. Xaanaanash jaanii na waaman. Anillee itti qophaa'ee yaa'u maqaa sadeenuu kiyyuu waan ta'eef maquma na beekan yeroo na yaamanni in ilaala isaanii nagaa je'een bira darbaara. Namoonni immoo qarshii argadhee badhaafameen jira. Isarraa illee fidduu waan ta'e namoonni naan jiru hin jiru akkasii. Nullee hin barbaanna. Maallaqa argame isaanii abaabii kanarraa namooti baay'ee nyaachaa jiru. Suutuma nyaannaa rakkina hin qabu. Namni habaabiin jaalladhe akkamitti nyaata? Ayyuudhaa dabalaa. Hiiroo. Gaarabbi habaabiin Ayyuudhaaf dabalaa. Ayyuudhaaf dabali. Dabaliif. Abooduma nyaata. Amta. Har'a kaameeraa fuuldura. Fedi. Awwalam nyaatni hindi. Kaameeraa fuuldura. Dabaliif. Booda nyaata. Amma nyaata. Dhugaa nyaadhu. Kaameeraa fuuldura dhiise. Garuu si xaafatu Yesuus. Akkuma argaa jirtanii ani abaabiif aaraadha. Isaan kunoo taammeen illee nyaateera. Ayyuun illee nyaatte fixxeetti. Kun akkuma argitan ani itti rakkachaa jira ammayyuu. Yeroo jalqabaatiif reefu nyaachaa jiraan abaabii dhugaa dubbachuudhaaf gaafa karaarra deemnu illee nyaadheen beeku argiteetta. Garuu xaanaanashii fedhee itti rakkadhee man nyaadhee fixa kana. Gama taammeetti gaafa deebinu taammeen magaalaa Adaamaa keessatti hojii habaabiidha. Kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti hin baane. Erga xaanaanash dhuftee immoo hojii kee illee beeksisteetta. Namoota wajjin illee wal barteetta. Xaanaanashiin akkasitti simachuun kee dhugaa isaa dubbachuuf si fayyadeera. Na fayyadeera sirriitti. Fakkeenyaaf maal irratti na fayyadeera itti yaaddaati. Tokkoffaa hojii dabalataa illee argadhaan jira. Wantoota adda addaa yeroon beeksisu anillee qarshii adda addaa argachaa jira. Namallee argadheen jira. Kana nagaadhaa nama baay'eedha waan gaarii godhaa ture sun namni amma yeroo na ilaalee tokkos koomentii waan bareeda na barreessu saniifillee kaffaltii argachaa akkan jirutu inni yaadatoo jira. Hojii kiyya irratti illee abaabiin makiinaa tokko duraan guyyaa 15 illee agasin tura. Amma torbanitti hunda fixaatan jira makiinaa tokko. Daddafeen xumuraara nama baay'eetu dhufee bitachaa jira.
hoteelonni adda addaatillee dhufaniiti fudhachaa jiran waan ta'eef sirriitti na fayyadeetanii yaada. Fakkeenyaaf namoota akka kee hojii akkanaa hojjetanii fi dhaamsa dhaamtu qabda. Dhaamsiin dhaamu hin qabu amma oduu jalbaan biraa dhufte nama baay'eetu Abaabii fudhatee jala yaa. Garuu waan akkasitti ilaalamu natti fakkaatu ana birallee fa dabartee Bishooftuu aga Finfinnee geechuutti nama baay'ee kun fitfitii kun buna kun bassoollee ittiin takka baxabbattee akkasitti gadi baateetoo simachaa turte ani angocha ni raawwadhe san laalte too. Kanaafuu bakka jirtanitti waan gaarii hojjechuudha yaalaa hunda keessanuu rabbi isiniif kaffalaan jechaa jira. Koomentiin naaf kennamee baay'ee natti toleera jedhee argiteetta. Koomentii uummati kennaafii ture. Innis jaallateera. Osoon koomentii sana'uu waraqaa irratti baasee manatti maxxanfadhee yaadaa ture jedhe. Jaalala namaadha, jaalala uummataadha. Tiiktookii dhuunfaa keetiin qabdaati? Nan qaba dhuunfaa kiyyaa. Ittiin gallakkisamee obboleecha kiyyaati. Mataa kiyyaa nan qaba garuu namni baay'ee akkasumara wanni hin jenne. Kana booddee immoo baduu hin qabdu. Baduu hin qabu. Erga waan tokko kaatee baate sosocho'aa wal jajjabeessaa ijoollee gara kee dhufan illee namooti baay'een akkasumatti sababati waan kana hojjetteef gara kee dhufuu danda'u. Ati wanta namni gara kee dhufuuf illee beekuu danda'u qabda. Kana booddee gara fuulduraatti taammeeni abaabii kana hojjetteetta. Fakkeenyaaf namooti waan xiqqoo hojjetanii miidiyaa garaagaraa irra deemanii interviiyuu godhan jiru. Erga abaabii beeksistee xaanaan ishiin akka Itoophiyaatti miti eessa deemaa jirta mashee? Baardaariin deemaa jirti natti fakkaata. Baardaariin deemaa jirti, baardaariitu isheen deemaa jirti sumannaa gootee fi waan guddaadha. Namootatti sababa tiiktookii irra ta'ee fi waan xiqqoo fakkaateetti mul'achuu danda'a. Erga sanaa miidiyaan si affeere hin jiru. Miidiyaan na affeere hin jiru tiiktookarootuma gargariiti. Isin biratti argamee jira irra. Kanaan booda itti fufuu danda'eetan yaada ammaaf isin bira qofan dhufe. Tiiktookaroota gurguddaan garuu dhufanii na waliin hojjetanii na jajjabeessanii jiru. Isaan jira. TV afaan Amaariffaa maal yoo ilaalte namoota waan kana miti. Ati waan biyya fayyaduu deemaa jiru simattee simannaan kee immoo fuula sooshaal hawaasaa irratti baay'ee deddeemee ture. An akka kootti garuu dogongora miidiyaadhaa yaada akka kiyyatti. Maaliif namoota akkasii wanta isaan hojjetan hin baane iyyuu miidiyaan garaagaraa waameeti kan affeeru. Fakkeenyaaf warroota akka EBS maal hambaasee eegeen ture. Garuunni na waamne maal jedhaa jira. Gara fuulduraatti iddoo baay'ee deemuu dandeessa jedhee yaadaan. Haa ta'u anillee baay'een eegee EBS irratti dhiyaachuu danda'a. Anillee dhiyaachuu baadhu muranii waan san viidiyoo sun dhiyaachuu danda'a inni baay'ee eegnee guyyaa baay'ee uhudii baay'eetu dabre oduu akkasitti isa eegnu. Rakkoon qabu seefurratti illee tiiktookii hojjechuu barbaade tanan maarraa godha mul'achuu fi mure durumaa naan ji'an immoo yoo tanan biraa hafe. Waan xiqqoo oduu arraba wayii arrabsee raadhe waa'ee xaanaa isaanii oduu wayii dubbadhee raadhe. Nan dhiyaadha hin ture. Wanti itti gaarummaadhaaf goote nama baay'ee bira geera. Namni illee jaallateera. Gara fuulduraattis gaarummaadhaaf waan baay'ee goote jedheen yaada. Gamanumaanii taammeen haalli jiruuf jireenya isaati akkam? Haalli jiruuf jireenya kiyya asuma magaalaa kanan jiraachaa jira. Haadha warraa nan qaba. Ijoollee lakkuun qaba. Ijoollee lakkuun qaba. Barumsa barachaa jiru gurguddatanii. Isaan yeroon guddisu garuu waan baay'een dabarse chaalenjii guddaa. Kana fakkaata. Waggaa meeqa erga abaabii kana eegalte? Abaabii ture waggaa 10 akkas hin ta'a. Waggaa 10? Daa'imummaadhaan annamaatan gurguraa ture nama biratti qaxarame. Isarraa inni ankiyyallee eegalee ofii kiyyaa of danda'ee kophaatti hojjechuu jammare. Hojjechaa tan jira.
kanuma keessaan bultii ijaarradhee haadha warraallee edan indaalee jaamti ishii waliin wal fuune ijoollee lakkuun adeecha isheen immoo galateeffachuun barbaada isheen nama jabduudha baay'ee. Ijoollee kan lama wal faana kan turaatu inna maqaan ijoollee keetii? Maqaan ijoollee kiyyaa takka mabaa jaamti takka miraaf jaamti. Miraaf inna maba. Ergaa waa'ee ijoollee kaasee irratameeni gadi deebina. Maqaadha manaa keetii eenyu jette? Eden. Eden wajjin akkamitti wal bartan? Eden wajjin yaa'u naannuma tokkotti dhalannee guddanne daa'imummaadhaan wal beekna turre warrillee wal beekaa ollaadha akkuma ollaati baay'ee daanduma nu gidduu jira daandii guddaa saanuma ishiin manni barumsaa keenyallee tokko miti garuu walitti dhufne namarraanis ta'u baay'ee nama cimtuudha bakka adda ana doon ishii fuudhuu baadhee ishii wajjin jiraachuu baadhe waan baay'ee naalaa badaa ture yeroo shaggaa waan hin turreefu sirriitti waa ishii danda'een dubbadhu. Si yoo tobdeetti jechuudha. Dhiironni baay'ee akkanatti haadha manaa isaaniitii piraawud ta'anii namatti hin himan. Eshi taamme bakka kan jaalalaati. Dhugaa rabbii. Ayyu. Baay'uma namatti tola bakka abbaan manaa yeroo baay'ee dhiironni waa'ee niitii isaanii gaafa gaafataman akkana jedhanii dubbachuudhaaf baay'ee saalfatu baay'ee dubbatanii kun immoo kan agarsiisu jiruu keessan irratti bu'aa guddaa akka buustee fi si cinaa sirriitti akka ijjattee si wajjin akka turte yeroo rakkoo keetii yeroo cimina keetii si wajjin akka dabarsite hin beeksisaa jechuudha. Kun immoo kabaja dubartootaati bakka. Anu argar kudeera egzaarii lafaa. Yaa waan dabarsitan nullee osoo beekuu baannee bakka haala keetirraa hin beeksisa waan ta'eef. Erga wal bartanii waggaa meeqadha isheechi? Waliin jireenya kan eegaltan? Jireenya waliin an eegalle waggaa 6 guunne saniin dura hiriyyummaadhaan waggaa 6 wajjin turre. Waggaa 6? Wal guddisne jechuun dandeecha. Sirriitti waan fafee irraa na deebistee akkan daandiitti deebi'u na goote. Ijoollee tanallee yoo guddisnu baay'ee rakkanneedha. Nama jabduudha akkana ittee wanni ishii wanni haasoftu hin jiru akkasitti. Haadha kan abbaa akkas wanni jettu jiraachuu danda'a. Garuu ishii nama wajjin wal madaalsisuu hin dandeechu. Nama guddoodha sammuun ishee baay'ee cimtuudha. Barumsa ishii oduu fixin ani ijoollee nan adeeche. Ani immoo ijoollee san irraa fuudhee. Tole bakka amma akka boosommeeti dhiifama miira hin taanetu sitti dhagahame waggaa 6 jaalalaa wajjin turtanii waggaa 6 booddeedha kan isaa wal fuudhanii
Waggaa jaamoo turtan. Waggaa 12 jechuudha. Waggaa 12. Ijoolleen keessa waggaa meeqa? Waggaa 5. Waggaa 5? Ijoollee lakkuudha jechuudha. Ijoollee durbaadha lamaan ishee. Durbii eebba jedhamti. Dhugaadha. Gaafa dura eega. Amma lammata yoo soo dabalatte isaantu kunuunsa. Taammee dhiifama. Miiraan taa'e sitti dhagahame. Dhiifama. Wanti baay'een turin miiraan taa'e keessa kan nuti taane. Jalqaba irratti dhiifama miiraan taane keessa si galchuu keenyaa fi garuu immoo namni dhiirri baay'een miidiyaa irratti gaafa bahu wayii haadha warraa isaatii dubbate miirra kanaa kan itti dhaga'amu baay'ee miti. Yaa parsantii xiqqoo. Parsantii xiqqoodha. Jibbeeti jettaati. Jibbeeti osoo hin taane haala waliin dabarsan santu murteessaadha. Namni baay'ee karaa mijaateen wal arguu danda'a. Karaa biraatiinis wal arguu danda'a. Garuu immoo gaafa ati namni si jaalachuu kee maal jedhama? Mammaaknu maal jedhaa? Dubartiin gaafa maallaqa harkaa hin qabne si jaalachuu kee kan beektu gaafa ati harka keerraa waa takka hin qabnedha. Dhiirri si jaalachuu isaa immoo kan beektu immoo gaafa harkaa waa qabu, gaafa maallaqa qabudha jedhama. Kanaaf haala situeeshinii dabarsan santu murteessaadha as biratti. Akkuma tameen jedheetti rakkoo keessatti wal arganii akka inni dubbatetti rakkoo guddaa keessatti wal arganii wantoota baay'ee keessa isa baastee jirti. Wantoota garaagaraa keessa isa baastee maanaaj gootee kanaan geechee jirti. Ijoollee gaafa si geechullee barumsa ishee osoo hin fixinidha. So waan baay'ee waan keessa darbaniif rakkoo waliin ta'anii waan furaniif itti hanqata. Eden jette maqaa ishee. Eden baga gammaddee gamanumaani. Isa dhugaan siin jedhaa jiran abbaa manaa akkasii qabaachuu keetiifu gamanumaan baga gammaddee. Utuu beekne immoo ishee wajjin waamuu qabna ture. Guyyaa biraan maan deebitu akka kanatti immaa gad olee dhiisnu dhugaa akkasitti miira akkasii isheef qabaattee guyyaa tokko lama taatanii dhuftu. Gamanumaani waadaa nuu gali. Ijoollee kee qabattee ishee wajjin. Isa kanaafi jaalala keessatti waan baay'eetu dabarfama. Edeni wajjin gaafa turtanii waggaa jaha jaalalaan turtaniitti nama rakkisaa turteeti waggaa jahan sana keessa. Rakkisaa gasmara odoo hin taane amala fafee hin qabu, amala shaggaa hin qaba. Garuu akka ishiin barbaadu sana ta'uu fedhida. Hiriyaa baay'een qaba namni arana arge boru na barbaade dhufa nama baay'een namni na jaallata jeetoo dubbachuu nan danda'a. Namni dubbachuu baachuu danda'a sodaachuu danda'a. Akkasis sirriitti wanni jechuu baachuu danda'a. Ani garuu namni na jaallata jee dubbachuu nan danda'a. Jireenyuma kiyya keessatti namni wajjin jiraadhu hunduu na jaallata. Namni nan barre yoo waan taane jechuu danda'e malee namni na beeku nama fafee hin argitu hundaa gaafachuu dandeecha na dhufu. Wanni ishiidha akka ishiin barbaaddu sanan ta'uu dida malee homaa fafee ta'eeti miti. Ani nama jeetoo nama waliin ishii aarsaa faana nan ture. Jaalala waan ta'eef hin deemin mucaa kana namni kun si balleecha isa wajjin deemin. Ani immoo isaan kana jechuun ofii kiyyaa ishiidha wal lolaatan isa wajjin namoonni wajjin deeman jira akkasitti. Ishii bakka yeroo nu hubachaa deemu garuu ani ishii santu sirriidha waan ta'eef mucicha dhiiseen gara ishiitti deebi'ee. Eden baay'ee nama guddoodha. Ijoollee ani irraa fudhatanan ijoollee qabee ijoollee lakkuu barumsa ishii barsiisee fixe. Digiriidhaan eebbisiiseetiin jira. Akkaawuntiin jedha. Hin dandeecha dhugaa rabbi. Ol fuutanii kaatee barnoota isheetti deebiste jechuudha. Erga deechee booda daa'ima situ guddisaa. Daa'ima ishee anatu qabee guddisee. Ijoollee lamaan. Digiriidha iyyee. Sarraatanyaan naa taa'uu didee. Miira sanattis hin deebisnu amma. Ayyu. Maal jettaan? Maal jettaan? Dhugaan itti ulfaatee naani. In ulfaata kaa. Yaa'u daa'ima tokko osoo hin ta'in lakkuun ani yaa'u maatii keenya keessa jiraachuu baatus firoottan keenya ollaa keenya bira jira. Lakkuu guddisuu jechuun baay'ee ulfaata. Amalli isaanii akkam akka ta'u beektaa?
tokko torbee kana dhukkubsate tokko immoo torbee sana dhukkubsataa tokko har'a gammadaa ta'e tokko hin bu'aa tokko rafu tokko hin kaa baay'uma isaan guddisuun baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii dhiironni baay'een isarraa baradhaa. Haadha manaa jechuun waa baay'eedha. Daa'ima irraa fuudhee guddisaa ishiin deemtee barattee fixxee eebbifamtee jirti. Sayyuu daa'ima lakkuu. Daa'ima lakkuu baay'ee ulfaata. Daa'ima guddisuun akkatti ulfaatu ati argitee jirta jechuudha. Amma dhiironni baay'ee maal hojjetta jedhu. Mana keessa teessee maal hojjetta? Silaa mana ooltaa ani baay'een hojjedha jedhe. Daa'ima guddisuun garuu hojii kam hunda keessa baay'een ulfaataan daa'ima guddisuudha. Ati ishee qarqaartee barsiistee eebbisiistee kanaan geechee ulfaadhu. Dhiirota baay'eedhaaf immoo barumsa akka taatu abdii guddaa qabna. Dhugaa rabbii baradha isarraan isiniin jedhaan. Mani miidiyaa adda addaa irratti yeroon argamu. Niitii rukuta namni niitii rukuta. Fiilmillee namni isa fakkeenya godhatee hojjetu baay'ee natti ulfaata. Akkamitti rukutta niitii rukutamu. Ana afaan fafeedhaa uumaa waanuma tokko walitti hin deebisnu wallollee akka hin beekne hin beektaa waggaa kana hunda keessatti. Sheefaan? Wanna takka waanuma takka walitti dubbanne hin beeknu hin beekne akkanumatti oduu nama wajjin gamaa gamana ishiin achi teechee anas taa'e ijuma waliin galla wanna gochuu hasaabne san. Uumaa walis hin lollu humtuun jiru oduu wallollee nu qabeenya hin qabnu wajjin hin jiraannu ture. Uumaa hin qabnu akkasuma hin jiraanne ijoolleen teenyallee dhukkubsattu ilmoon hiyyeechaa dhukkubsattu dhugaa dubbachuudha. Waan takka ijoolleen isin haaraa dhukkubsattee hin beektu. Barumsa isaanii ani uumaa amma baasiin ani baasu oduu sanitti mee baasii guddaadha. Hojiin tiyya garuu hojii waan xiqqoodha. Rabbumatu waan hundumaa kaffalaan birri 30,000 akkas nan baasa jechuun dandacha ji'aan. Baasii bichaa. Galiin kiyya garuu hin jiru. Manna kiraa keessa hin jira. Manni kiraatillee yeroo dhufetti waanuma dhufee naa kaffalu jira akkasumatti baqa rabbi naaf erga malee ani hojii kiyyaan hojjedheeti miti. Ijoolleellee kaffalee tan barsiisaa ta'u jira. Hundumaa oduu rakkatinan jiraadha akka ilmoo haftaa miti nama na laaluuf nama kaan jiruuf humtu wanni nafa kiyyallee olaatu kaan illee ottuma wanni ani wanni jiru hin jiru ishiin nama jabdu waan taate waan baay'ee irraa deebiste ijoolleen barumsa oolanii nama guddaa na ta'anii baay'ee adda isaan oduu argitanii sirriitti baqa haasa'uu danda'anii gobazoota. Ati ishee kamiin argatte beektaa? Heeroo cheerchiitti hin deddeebitaa miti. Dubartii ishee macaafa qulqulluu guyyaa sana. Yaadataa fedhe. Ishee dubartii mana ishee qabachuu dandeessu eenyutu argata? Ati ishee argatte. Edeen isheedha. Xiqsii sana guutummaatti hin beeku. Silaa baaseen isinii dubbisa. Fakkeenya keessa garuu. Fakkeenya 14. Akkasumatti fakkaata. Tammeen nama kana argate edeniini gamanumaanii. Asumatti haasofna ishee wajjin guyyaa bira. Gara silaatti gadi deebina. Wakee kana keessaa tuun bahanii edenii fi taammee gidduutti jechuudha. Yeroo jaalalaa waliin turtanii amala rakkisaa kan qabu eenyudha. Amala jira miti jaalala keessatti. Yeroo hundaa kan dafee aaru kan dafee aaru. Kan dafee aaru ani aaruu nan aaraa. Garuu gusuma deebi'a. Waan irratti wallollee abbuma fe'ee wajjinoo wallole yeroo saniif malee waan irratti wallollee hin beeku araaraa teenyee warannee akka walloluu kiyya nan beeka. Waan irratti maal irratti walloltan hoji'anii ijaarsi nu gaafatu. Inni haa dubbatu hin jaa inni fa dubbatee yaadachuu barbaada malee numaa waan takka hin beeku nan irraanfadha yerootti walitti buune san irraa eegale. Yoo balleessiteesi aarteeti kan gootu malee yaaddee miti jechuudha. Ani nama wallolee oduu waliin odaa irru dhaqee birrii wayii liqaa gaafadhe walloluu kiyyaa irraanfadhe ta'u. Waliin odaa jirraa inni naan odaa jiraan irraanfadhe akkasumara uumaa waan hojii hin jiru. Akkam nagaadha mee birrii laana keessa jirti. Birrii wayii barbaadetan yeetan gaafadhe. Inni illee naaf kenne beektaa laphee kiyya beeke waliin odaa jirraa sirriitti nas qayyame. Dhaqeen gaafadhe naa kenne ifa birrii naa kenne aduun birrii deebisuufi. Natti hime akka wallollee ture. Ani nama hojii wallolee yeroo saniif onni jaamale nan irraanfadha. Anumatu rakkisaa ture garuu dhiifaman gaafadha dafee ta'u. Amma sooshaal miidiyaa kana irratti jechuudha. Ani baay'uma wanna na ajaa'ibu. Waa'ee jaarsaaf jaartii waanuma badaa badaatu dhufaa jira. Singil maam singil daad kun
bakka akka araadummaatti ilaalamaa jira. Ani jaarsa kiyya wajjin waliin ta'ee osoo inni deemee I don't care bakka waan akkanatti hin fakkaatu ijoollee koonaan guddifadhaadha. Innis akkasuma. Erga maaltu dhufeedha erga feministii maal dhufee erga dhufee booda haalli namaa baay'ee jijjiiramee jira. Aadaan keenya badee gara warroota adii sanitti deemaa jira. Waan baay'ee keenya garas deemaa jira. Ammarratti jaarsi hin barbaachisu. Akka jedhanitti akka jarattiin yaadanitti akkasidha bakka. Dubartiin tokko hoo daa'ima barbaadde alaa deechee caljettee taa'uu hin dandeechi. Jaarsi namichi sunis hoo daa'ima barbaade dubartii tokkorraa da'ee caljeen ta'a. Yaada kanarratti mee maal kennitaati? Amma akka keessanitti jiruu gaarii jiraachaa jirtu akka mana keessanitti garuu akka jeneraal akka biyyaatti gulaaltu yaada maalii kennitaa mee asirratti? Akka biyyaatti yeroo ilaalu warri tanaan dura fuudhee mi'eeffachaatu jiraachuudha akka ta'es ta'u wanna baay'ee immoo sirreessuu danda'u dhiira. Dhiirri wanna baay'ee sirreessuu hin danda'a mana keessatti. Ani guyyaa tokko mana oole tanani ammuma dhiyuma kana. Bakka taa'ii chatan oole ijoolleen wanna baay'ee balleessan taa'ii kan sila kana keessa ooltanii hin jeenan halkan beekan halkan gala waan ta'eef guyyaa tokko mana oole ta'u. Rakkina isaan argaa hirassan wajjin ooltetu agarte loluudhaafis homaa wanni si affeerumtu hin jiru. Homaan dubbattu rakkina isaanii sanuu argite. Warri fuudhan warri ijoollee horatan wal sirreessaatu walii mari'achaa wal sirreessuu hin danda'an. Warri ganaa fuudhu garuu walitti muddamuun hin barbaachisu. Ani eedan wajjin hin gwaddanyinnatiin yookaan hiriyyummaadhaan waggaa jaha turuun kiyya sirriitti na fayyade. Alumatti wal barre bakka maal akka ta'e sirriitti baree eenyu akka taate hubadhee waan ta'eef na fayyadee jira inni. Namni baay'een oduu sirriitti wal hin beekini karaa wal fuudhichaa fi daa'ima horachuutti seena. Sun immoo homaa wal hin hubanne jarru wal hin beeku yookaan daa'imatu walitti fida yookaan jaalala yerootitu walitti fide waan ta'eef baay'ee wajjin turuu baachuu danda'an. Garuu hiriyyummaadha yeroo baay'ee yoo turan wal hubatanii wal baranii walitti illee dhufan jireenyumatti dhaaba sana irraa eegalan homaa wanni addisiin wanni dhufan jiru. Shaggaataa garuu hiriyyummaadhaan turaadha warri fuune warri fuutan immoo mi'eeffachuudhaan koraa ofuma keessatti. Warri fuudhanii mana qabanii jechuudha. Gaa'illi ati akkan argitti haadha warraa kee baay'ee jaallatta. Isheen illee akka kana waan baay'ee wajjin argitanii dabartaniitu seenaa qabdu dubbachuu illee hin dandeenyeeti. Garuu immoo gaa'ila keessatti waan baay'eetu jira. Sooshaal miidiyaa irratti waan baay'ee argaa jirra akkuma argaa jirtu. Namni tokko dhiirri tokko gaa'ila keessatti jechuudha. Ati amma gaa'ila qabdaa mana qabdaa ijoollee qabdaa akkaataatti jiraachaa jirtu situ beeka. Mana nama baay'ee garuu miirri kun jiraachuu dhabuu danda'a. Isa kanaafi dubartoota amma gaa'ila irratti yeroo baay'ee dafanii aaruu ta'uu danda'a. Haala amma jiru immoo hundumaan beektaa. Miidhaan dhiiratu dubartoota irraa hangaadha yeroo baay'ee kan dubbatamaa jiru. Wanta kana akkamitti ilaaltaati? Dhiirri ammuma kana namni baay'een amma ijoolleen shamaraa amma aga dhiiraa wajjin jiraachuu qaanaan itti gaaru. Sodaataa yeroo jechuun namuma jaallatanu booddeen jijjiirama waan akkasii sodaataa kan namni baay'een deemaa jiru. Isa kana irratti amma ammeenya dhiiraadha yeroo baay'ee kan dubbatamaa jiru. Dhiirri gaa'ila keessatti sodaama jiru maal jedhee ibsu? Sodaa jiru miidhama dubartootaa maal yaadaa jiru? Hammina ammoo kana qabaateeti moo rakkoo ijoollee shamaraa bira jirudha. Erga fuudhanii booddee rakkoon akkasii kan dhufuu danda'u. Rakkoon ammuma wajjin turtuun namni yeroo wajjin turaa jirtu wal wanni jechuu jira wal gufachuu jira yeroo baay'ee wal loluu jira. Dubartiin takka amma nititee isaa taaltu aartee loltee sitti dhufte taanaan baduma balleechati. Okashinaa balleechi tokko ati balleechi. Aartee lolaa dhufte taanaan meedhuun gadhu zimbeeti. Hafee hunduu achumatti hafa akka hin deebiti ishiinis umtuu allolaa dhufte sun hin hafa. Ani maalan jaaseeti? Jaarsa koo dhagahi. Badii balleecha. Ani yeroo baay'ee nan balleecha sinitti mee badii agas mara hin ta'in nan balleecha yookaan wayi suuqiitti ergamee tanan achumaan nama wayii argadhe achumaan jedhee to'afee wanni barbaadamu sun waan guddaadha.
natti bilbiltee naan lolti dhufee tan ammas deebistee bilbiltee yeroo ishiin naan loltu anis sin jaaladha hin jaan ishiin naan rabsaa jirti jecha naan lolte anis sin jaaladha eetanan bilbila kiyya cufadhee namichas hin muufachiisu ofii kiyya dhaqee waan ajjamisan bitadhee deebi'ee ishii bira dhaqa. Ishiin naan lolaarti anis sin jaaladha eetuman bilbila kiyya cufadhee fuudhee dhaqa. Gaa'ela keessatti amma dhiira moo shamarratu gaa'ela isaa jabeessee gaa'elli sun akka simboo qabaatuuf kan tursuu danda'u dhiira moo shamarra itti yaaddati? Lamaanuu jabeessuu qaban akka kiyyatti. Irra jirti garuu shamarratu jabeessuu qaba. Inni illee akka mana isaa jaalatee dhufuu danda'u akka alan turre jaalala oo kenniteef homaa waan inni barbaadu hin jiru inni dhufa bakka hin gala. Ijoolleen immoo jiraatte ijoolleen illee akka yeroo dhangaltu si gooti. Ani wanna baay'ee kuwaasii illee kaanu na ilaalan ture. Bilbila fuudhanii daa'imman natti bilbilan taanaan nan gala maaliif wanna fe'ee hin ta'in. Nama hojii illee turu. Mana kee hin jaalatta oo mana kee duruma wal jaalatteetti seenta taanaanii mana keetillee hin jaalatta hin galta yeroodhaani. Garuu irra caalaa dubartiitu qaba dhiirrillee hin qaba. Yeroo baay'ee dhiirra mala hin qabudha. Dubartooti kan kaasanii akka bakkee fi akka manaa tokko hin ta'udha. Dhiirri bakkeetti hin jaallata shamarri bakkeetti hagas maramiti gaafa gara manaa ga'anii dhiirri miira sana hin dhabaa. Ijoolleen shamaraa immoo jaalalli isaanii erga mana dhaabbatanii itti caalaadha. Ayyuun haasoftanii turtan yeroo darbe. Shamarri erga gaa'ela dhaabbattee booddee gara mana isheetitti gaafa deebitu waan hundayyuu hin jijjiirtiidha. Akka duraa sanatti jiraachuun dhaabdiidha. Dubbattanii turtan. Akkamseeti amma namni baay'een waan hin hubatin akkuma isin jeetti dubartiin asirratti gahee guddaa qabdi jiruu itti fufsiisuu irratti. Garuu immoo gaaf ijoollee godhattu waan baay'ee dadhabaa dhufti. Duraan ofiif kan yaaddu san amma ijoollee ishiitiif yaadaa dhufti. Duraan mana rifeensaa deemtee kan dhaattu san amma ijoollee kootiif qibaatiin bitaa jettee mataa rifeensaa san dhiisti. Duraan achi ba'ee bargarii maal kan amma gaafa barattuu taatu gaafa jiruun godhatiin maallaquma maatiin si kennirra deemtee nyaata alatti nyaachuu dandeecha. Gaafa san garuu jiruudha. Jiruu waan ta'eef gaafa alatti baastu san dhiisteeti manaaf waa goota beektee. Isa malee wanni biraan jiru ijoollee guddisuutu fiizikaalii ishirratti wanta baay'ee ishirratti jijjiirama fida. Malee waan isheen isa jibbiteef waan jiru keessa galteef osoo hin ta'in waan baay'eetiif yaaduu jalqabdi. As biratti kun jira kun dhumateetu jira ijoolleen kun maal nyaatu waa baay'eetu jira. Even ishiin hojiin qabaatiin immoo baay'uma miidhamti. Ishiin baatee hojjechuu baannaan waan hundaa isarraa eeggatti taanaan dirqama waan san manaafis ijoolleef isheetiif ofisheetiif qoqqoddee maanaaj gootee hanga ji'aatti eeguu qabdi jechuudha. Isatu akka ishiin akka duraanii of hin qabne taasisa. Garuu akka yaada kootitti immoo maalidha? Waanuma qabduun akka jaarsi akka ala ilaalle dubartoota biraa ilaalletti hanga danda'amaa ta'etti baatee hanga bareedu jaarsa ishiitiif bareedu qabdi. Isaaf babbareeddee eeguu qabdi. Dhiqattee shaaworii ishii uffattee even wanta uffata alatti hin uffanneefaa manatti uffattee isa eeguu qabdi jee yaada akka yaada kootitti. Ijoollee wajjin garuu immoo inni akkanatti hin deemu ijoollee wajjin. Baay'ee rakkisaadha. Dubartii cimtuu ta'uu qabdi. Gamanuma gaaffii makiyamaa fuudheen gaaffii godha isaaf. Maaliif anamma haati manaa koo gaafan bakkeedhaa galuu natti tola. Akka ati amma jettee kana yoo taate natti tola. Waaqayyo isa amala gaarii hin qabatu waan ta'eef naa kennuu danda'a. Innaa gaaffii wanti maal kolfitu? Gaaffii wanti sii gochuu barbaade fuuteetta miira sanan beekta waan ta'eef haati warraa kee gaafatti bakkeedhaa galtu toltee si eeguu dandeessi yookaan akkuma hojii hojjettetti si eeguu dandeessi. Waan kana hin yaadama jettee yaadda. Dhiirri tokko erga fuudhee mana godhatee erga ijoollee wajjin horee waliin jiraachuu eegalee haati manaa isaa yoo akka barbaadde taate miirri maaliif akkas ta'uu didde jedhee jibbii wayii yookiin nuffii wayii ittiin dhagahama dhiiratti. Fuuteerta muuxannoo kana itti mi warra dhiiratti. Dhiiratti dhagahamuu danda'a dhiira biraatitti. Ani garuu ishii manaa dhabeen waan biraa natti fakkaatee jibba malee
uffata isheen uffattuun kaan baay'ee bareedinti. Moodeelii ta'uu hin dandeechi. Baay'ee bareeddi rabbi. Ani waanuma feete isheen uffatte ishiin oomana irraatte wanni hunduu uffatte isheen bakka bareedde ana. Kan rabanee ol seenu ishee on argadhe waa'ee uffata ishee ilaalu shuman ilaala. Namoonni immoo waan san barbaadan jiraachuu danda'an. Sanillee hoo godhan baay'ee jaalala hin dabala malee wanni miidhaan inni fidu hin jiru. Warri akkasittillee bareeddee hoo alaa galu isaan simachuu barbaadu jiran. Dubartoonni sanillee godhan jaalala isaanii hin dabala malee wanni miidhaman hin jiru. Tiyya garuu waanuma feete haa uffattu baay'ee bareeddu. Dhiirri haati manaa isaanii ayyuu dhagaa jirta. Dhiirri haati manaa isaanii gaafannoo ijoollee manatti galu bareeddes dhiistes jaalalli dhiiraa akkuma sanatti jecha jiran. Garuu immoo yoo dhiqattee yoo uffattee caalaatti bareedaadha kan inni deebise. Maalti siin jechuu barbaadeseeti. Jaalati bakka itti seeneera. Innis kan jedhe sirriidha. Garuu immoo nu dubartoonni immoo bushoofnes bareednes jaarsa keenyaaf bareedna. Nama biraaf waan haaraa finnee ala wanna baanuuf hin jiru. Hoom bareedes jaarsa kootifan bareedu qaba. Fakkeenyaaf an amma dhiirri biraa wanna narratti jibbu jaarsi koo narratti jaalate jaarsi koo jaalate dhiira biraatiif bareedu hin barbaachisu. Jaarsi koo akka surree uffadhu barbaade dhiironni namoonni biraa immoo ollaa ta'a maatii ta'an beeku. Sirraan bareeduu jira. Sirraan bareeduu jiraate jaarsa kootiif foonarraa bareede nama biraatiif gahaadha. Akka inni na barbaadu sanitti ta'een argamu qaba. Akka inni hawwii bakka manatti isheen sun akkana taateen eegdee akkana eegu sanitti ta'ee eeguu qabaadhaan. Akka inni jedhetti immoo haati manaan kiyya moodeelii ta'uu dandeechi jedhe. Bakka isaaf moodeeliidha. Isaaf bareedduun akka isheen jiru kanarratti. Bututtuu uffattee kafana uffattee isaaf bareedduudha. Amanee seenee jira. Erga amanee niitiin isaa niituma moodeeliidha. Moodeeliidha akkuma duraanii bareedduudha. Manaaf haadha manaa amma abbaatu bareechataa jedhu. Isa abbaatu bareechata. Gaafa manaa na fuudhu san maatiitu na bareechee isaaf na kenne amma isatu na bareechuu na kunuunsuu qaba jechuudha. Garuu immoo tameen namni baay'een gaa'ilan sodaatan. Ati garuu miira addaa qabdaaf gaa'ela keetii fi jaalala addaa qabdaaf haadha manaa keetii fi garuu namni baay'een gaa'ilan sodaata. Yeroo mafaarraa sumaan fedhii faarraa kaasee orrumas fuuldura jiran irraa kaasee baay'een namaa gaa'ilan sodaatan. Utuu maallaqa qabaatanii illee dhiirri ammaa utuu maallaqa fakkeenyaa fi maallaqaa ganatuun qabaadhee nan fuudhaadhee yaaduu danda'a. Hojii akkasii yoo hin qabaadhee garuu dhiirri bara kanaa akkas jedhee karoorfatee bara dhufu hojii akkasiin hojjechuun qabaa. Edhee haasaa malee nan fuudhaa waanta jedhu yaaduun sodaarraan kan ka'e jechuudha. Dubbadhu rakkoo hin qabuttan siifuufa. Amma akkuma inni jedhetti dhiironni baay'ee maaliif hin fuutuu hoo jedhamu maaliin qabee maaliin fuudhaa jedha. Osoo qabaatee illee hin fuudhu. Namni sun akkamii jettee kan na gaafatteef akkamseeti. Hin qabuu jedhee maallaqa san erga fidatee booda maallaqni sun immoo isa balleessuutti dhufti. Gaafa maallaqa san argatu dubartoota baay'ee filachuu jalqaba. Gaafa maallaqni san dhufu namoota baay'ee dubartoota baay'ee filannoo baay'ee filachaa dhufa. Sitti deebi'a waliigalli gaaffii kana deebisuu fi sirriitti dhaggeeffadhu. Erga maallaqa godhatee mana godhatee makiinaa godhatee booda dubartoota biraa ari'uu jalqaba. Achi amma maaliifan fuudha? Amma laayifii jiraachuu jalqabeemi. Yeroo san maallaqa hin qabu hojjechaan ba'ee amma immoo laayifii dabarsuu hin qaba. Maaliif haadha manaa godhadheen ishee wajjin gubadha jedhee yaadee maal godhaa? Gara laayifii isaa dabarsuu deema. Dhiironni baay'een akkasi. Namoota baay'een argan. Erga sanii booda erga laayifii isaa dabarsee booda kana mana dhugaatii deemee dubartoota garaagaraa shwaa erga godhe booda akkasii erga godhe booda gara jaartii fuudhutti dhufaa jechuudha. Erga laayifii isaa fixatee booda. Erga laayifii isaa fixatee booda immoo dubartii akkamii barbaada? Laayifii kan hin argine. Ishee dubrummaa qabdu jedha. Ishee dubrummaa qabdu jedha. Dubrummaa nama meeqaa fixee dhufee? Ishee dubrummaa qabdu jedha.
Kun anaaf is not fair. Akka tamiin jedhetti yeroon qabne sanitti wal argan waliin guddachuu hin danda'u. Waliin hojjetanii qabeenya horachuu hin danda'u. Maallaqaaf jedhamee ani hin fuudhu. Maalan qaba harka. Mana hin qabu maal hin qabu. Nama meeqatu ijoollee godhatee mana kiraa keessa jiraata. Nama meeqa. Kanaaf hoo waliin baddeellee hoo waliin guddatteellee waliin wayya. Walumaa galatti wanti ayyuun jettee ifaadha jedhee yaada. Namooti baay'een keessasii akkuma kanatti jiru jedhee yaada. Garuu immoo gara tameetti gaafa hin deebi'u akkuma tamma jettee dhiirri baay'een gaa'ela hin sodaatan. Dhiirri kan gaa'ela sodaatuuf maaliifidha? Gaa'elli haga namni sodaatu kanaadha. Isa jedhu taamee gaafachuu barbaadeen. Gaa'ela sodaatu tokkoffaa baasiin baastullee baay'eedha. Dubartiin immoo geexii sirriitti barbaaddutu jira. Amma ishee teettee immoo hin barbaannes hin jirti dubartiin goobaziin. Baasii sassan illee yoo yaadu namni sodaata. Lammaffaa immoo namni baay'ee walii kan jira. Namni ati beektu biyaansi namni sadii namni afur hin dhabamu ture. An fuudhus akkasuma kan namni lama namni sadii hin dhabamu. Wal cinaa qabduun sodaatta xiyya tana ta'etti moo san ta'etti an jedhu yaadda. Hiika tana ta'etti moo na wajjin an jiraattu ta'etti an jedhullee namni sodaata san saniifis fuudhuu sodaachuu danda'a. Garuun sodaatinaa hin jedhan. Ani yeroon fuudhuu maan qabu sargii naa godhee maatiin hojiin innaa hojjetamu ani waanuma takka wanni harkaan tuqe hin jiru. Ijoolleen naannoo sirriitti na jaalatan dambiidha namni gurguddaan illee ijoolleen hiriyoonni kiyyallee jedhan hojii daandii sirreessuudhaan gibbii waasta akka bakka sirriitti hojii an hojjetan ijoollee baay'ee na jaalatan baasii adda addaa illee hunduu akka ofiitti ilaaleetoo ani kanan godha ani kana shaffana baay'ee ajaa'iba ture gaa'ellee yeroo ani fuudhu sanitti hin sodaatinaa fuudhaa nama sinii ta'u bichaa laala suuta jaati wajjin turuudha. Gaa'ela nama tokko yeroo fuutu umriin ati jiraatte hin jiraate reesitti ani amma umrii 26 fuudhe 26 booda amma akkan jiraadhu rabbitu beekate anaftu san garuu haadha warraati yoo jiraachudhaaf ani karoorfadhe. Kanaafuu irra deebi'uu hin dandeechu bakka tidaarii jechuun wanna deebitee hojii jirtu inni tidaariin jedhamu. Ishee wajjinan jiraadha jee waan inni karoorfadheefu ishiin illee naa taatee jirti ijarra naa hambisuun jaa ishee wajjiniin jiraachuudhaaf anan yaadatoo jiru. Namni baay'een ji'a tokko waggaa tokko waggaa lama akkas oduun ta'in umrii dheeraa umrii lafa kanarraa aga jiraan akka wajjin jiraattan jaalalaan wajjin turuu akka dandeechanitti suuta yaati wal qoradhaa wal fuudhaa hin jira. Fuudhuun sodaatinaa. Kanaafuu fuudha hin sodaatinaadha. Shamarree heeruman sodaatu? Hin sodaata. Dhiiraa amma garuu akkas dhufaa jira. Ani amma umrii kiyya osoo dafee gara tidaarii seenee natti tola. Amma garuu yaada jijjiiraa dhufeera. Duraan amma dafeen gara gaa'ilaa osoo bakka heerume jedheen yaada. Amma garuu turuun qaba. Maal qabattee maal ilaaltee gana laayif ilaaluu qabda kan jedhu sammuu kiyya garuu dubartiin umriin ishee osoo hin deemin. Akkuma inni jee ergasii jiruun waan jiruuf isa wajjin laayifii arguu dandeechi jaarsa ishee wajjin laayifii dabarsuu dandeechi waan hunda arguu dandeechi. Kanaaf gara heerumaa dafaatu seenaa. Amma dubartoonni baay'ee gana 26 amateen hojjetti hoo gaafattu. Innaa 35tti heerumuu eddire erga jaartii taate booda. Kun waan hin taaneef gaa'illi bareedaadha. Gaa'illi rabbirraa kennama, gubbaarraa kennama, eebbifameessi kennama, hosi kennamullee. Isa san immoo fayyadamuu qabda. Jettaa jechuudha. Isin hambisuu. Kanaafuu akka kiyyatti si jarraa afaan jedha. Jarraa afaan dura garuu gaaffii gaa'ela keessatti amma yeroo baay'ee argiteetta sooshaal miidiyaa irratti waan deemaa ture. Dubartii rukutamtu akkas miidhaan irra gahu maaltu jira. Gaa'ela keessatti hagamuu yoo balleessite dhiirri dubartii rukutuu hin qabaatte yaadda. Dubartiin rukutamtu jeeni durattis harka akkasitti ol kaasee hin beeku ani hammachuudha ta'e malee.
hin rukutamtu dubartiin. Waan wafee yaa balleessitu. Hin balleessitu. Way tolchuudhaa yoo balleessite malee nan balleessattee tun balleessitu. Hin rukutin ani amma badumaa qabaatte homaan dubbadhu. Ofii ishiitii galee fi fuula kiyya irratti hin beektu waan ta'eef dhiifa manaan jetti. Badiidhaa oduu balleessite qabaatte garuu hin balleessitu. Dubarti. Hammadhu malee maaliif rukutta? Kan hoggaan jiru garuu dhiifa manaa godhaa warri na arrabsitan illee jiraachuu dandeechani. Ani waan akkasii hin yaadinaa hin jaa. Rukuttaan sirumaa maluuf dubartiidha. Jaalala malee. Diskas gochuudha bakka wanna happiin godhe tokko wal waamtee wanna akkanaati wanta akkanaatu jira jettee waliin haasoftee furuudha. Hoo danda'amaa ta'e jechuudha. Rukuttaan immoo hin ta'u rukuttaan bir dubbii jabeessaayu. Garuu waaqatu namaa kenna dubartii gaarii waaqa namaa kenna dubartiin farrifamtuu tokko tokkos jirti. Kan rukuttaa malee jiraachuun barbaanne jirti. Warra akkasii akkam goonaa jechuudha. Sumatu farristuu godhe. Sumatu farristuu godhaan. Dhugaan jedhaaran dubartiin dhiira jalaa mataa gadi qabachuun barbaanne yoo inni waan tokko haasee bakka akkasumas naataa achi deebitu jechuudha mana keessa deddeebitu jechuudha. Immoo akkamitti addammoo laal amma kun sammuu keenyatu akkasii yaada bara. Saayikooloojiitu kun amma maaltu na dhukkubsa beektaana dhiirri hamaa godhanii ilaalaniiru ilma dhiiraa. Ani laal hamaa godhe yaanne laal ammaati wanni hin beekne maaseeti bakka amma laal dubartiin akkasii jirti jettee yaadde ka osoo teechee haasofsistee micattiin sun maaliif hin jijjiiramtu? Inde situ barsiise bar rukuttaa sanu situ barsiise bar toni isin rukuttaa malee tole hin jettu jettee dhufte ilmootti gootu maali akkamitti barsiste ka bakka erga barattee hanga rukuttuun hin eegdi jechuudha ishee nuti jechi qo'annaa rukunne amma akkamtan sarraa jetti kashiinillee kanaaf jaalala barsiisuu qabda ilmi namaa jaalala hoon barsiisin rukuttaa malee hin jirtu dubartiin akkasii. Jaalala jechuun maal jechuudha? Taammee jechuudha miti. Inna dhuguma akkuma dubartiin gaarii hin jirtu dubartiin hamtuun illee hin jirtu. Sii galeera miti. Yeroo baay'ee dhiiratu shamaraaf hin tolu jedhu. Dubartiin dhiiraaf hin tolle jirti. Amma inni kunuunsu keessaa amma inni itti dadhabu keessaa yeroo baay'ee dubartoota dhiirri fakkeenyaa fi jaallatee karaa hin taanerraa dubartoota deebisee kan gaa'ela godhatee wajjin jiraatu jira. Isa. Jaalalli baay'ee weessa. Garuu immoo dubartoota akkasii yeroo muraasa booddee immoo dhiira sana deebisanii yeroo isaan muffachiisan ni jira. Warroota akkasii kanaaf dhiirri obsan qabu dirqama rukuta. Amma laala amma taammee birattu as. Nama dhiiraaf hubatu dhibe maali? Barumsa amma as birattu fudhachuu dandeecha. Inni dhugaadha. Ilmi namaa guutuu miti. Inni jaalala. Gaafa na jaalattu sirrii koo qofa bakka wannuma gaarii koo qofa garuu ofitti fidattee badii kiyya san jibbuun qabdu. Badii kiyya san guutuu kan qabu si. Ormaa miti ufee kan naa guutu. Amala badaa wayii qabaachuu hin danda'a. Hoo jaalalli jiraateen sirraa. Maaliif amma taammeen maal jedhe waan baay'ee kiyya utubdee qabdee jirti jedheera. Taammeen gaafa ishii bira jiraatu gaafa waliin jiraatan ishinis waan xiqqoo wayii parsantii 100% ilmi namaa guutuu miti. Waan amala badaa qabdi amala gaarii qabdi. Isa san siitu sirreesseef. Atis amala badaa kee ishiitu sirreessee asin walii geechan. Beektee? Ani immoo amala badaa san hoo akka qabdu beeke fakkeenyaaf amma qannoon dafee aaraa hoo ta'e. Hoo aaruu san nama wajjin haasa'uu hin barbaadu hoo ta'e. Jaartiin isaan beektee amala isaa. Aarii sanaan gadhiisu nan callisa. Amala kee waan hin beekuuf. Garuu immoo ormi immoo amala kee qabatee waan hin teenyeef si aarsa. Jaartii kee sun garuu amala kee waan beektuuf isa san maanaaj gootee baqa callistee bira darbiti. Kanaaf gaafa jaartis haadha manaas taatu guutuu gaarummaa kiyya qofa fudhachuudhaaf osoo hin ta'in hir'ina koo guutuudhaaf yaaluu qabda. Tole, innaa kanaafuu shamarri kunuunsa barbaadde jechuudha tamme. Dhuguma. Kunuunsa barbaadde, dhiirris kunuunsa barbaada qashti. Isa ammaatti galee miti yeroo isinis nama bira yoo kunuunsinanu. Kanaafuu dhiirris kunuunsa barbaada, shamarris kunuunsa barbaaddi. Caalmaatti garuu akkuma inni jedhe itti gaafatamummaa guddaa kan qabu mana keessatti shamara itti. Itti gaafatamummaa guddaa isaan jiraachisuudhaaf abbaa warraati. Alaa waa fidee jireenya isaanii akka itti fufu taasisuudha isa.
Ishiin garuu mana kee jaalattee akka galtu waan baay'ee sirreessitee ati akka mana kee sirriitti hawwitee ta'u galtu an taasisuu qabu ishiidha. Sirriitti nama goobazii nama cimtuu taate ta'u waa baay'ee sirreessitee taanaan atuu alas hin turtu ishuma bira ta'a yaaddoon kee manuma kee galta baqa. Garuu ishiin yeroo baay'ee as caqacaqxu alloltu taanaan lixxe immoo itti baqa. Bakka hojjaatis jiraattu. Bakka galuufanii lixxee inni eegalama itti. Inni akka hin taane lamaanuu wal sirreessuu hin danda'an. Dubartii sirreessuudhaa dubartii loltuu hamtuu haa taatu dhungadhu sin giti mee kana godhaate yoo sin tasaa akka baatan abaabi tokko tokko sin ifan kenna warreen dhaadhaa hirtan. Dubartii niitiin teecha sin lolaa dhufte tana mee dhungadhaati isaan sanumaan gadi gaaf jechuu baannaan ana na gaafadhaa. Jaarsa koo kana fuulduraa dhage. Asan yaalaa kun ijaame inni tommoo warri dhiiraallee miidhaa adda addaa jiraachuu danda'a namni hin balleechaa yeroo inni balleeche daa'imman akka hin dhageenyetti isaan raffisattee fuula kee isaan biratti balleechuu hin qabdu maatiin isaanii yookaan ishii si bira jiraachuu danda'a fuula hin taane agarsiisuu hin qabdu nama si bira jiru sanitti sirriitti akkuma duraa san taatee isaaniif akka geechiteen booda gadi teechee ijoolleen teetillee akka dhageechitoo hin cinqamne seeraan irratti haasoftee wanni hin hiikamne tokko hin jiru irratti dubbannaan. Kanaafuu muddamuun hin barbaachisu rukutuunis hin barbaachisu. Dubartiin dhiirallee rukutu jiraachuu danda'a akkasumaraan dubartii kun haa ba'u malee. Dubartiin nama qaltee jirti dhanneen gadda. Atileetiin tokko abbaa manaa ishee qalteetti maal jechaa turan. Ta'uu danda'a ani hin argine garuu jiraachuu danda'a. Suni akkuma dhiirri bichaan fafee ta'etti fudhachuunis hin barbaachisu. Hin jira mana waan baay'eetu jira. Garuu wanni sirroofni tokko hin jiru. Dura wal jaalatee jarri kun walitti dhufee miti. Jaalala duraa sanii yaadannaan ammallee hunduu sirraa'ee wajjin jiraachuu hin danda'a. Ani nama baay'ee sirreesse. Dhugaa dubbachuudha tidaarii walii kee hunda namallee nan araarsa. Nama baay'een araarse nama walii kee hunda walitti deebisee guyyaatti nama lama akkas nan araarsa iddoo hojii kiyyatti. Namni wal lola hin jiru naannoo ani jiru san nan hojjedha hojii akkasiillee nama abbaa fe'e lola guddaa wal lole dhaqee ani dubbisnaan nan didu samjata seenuma kiyyatti ma waa'ee isaa oduun kaasin nan araarsa nama baay'ee nama wal lole nan araarsa. Gamanumaane waa'ee gaa'ela keetiis dubbannee waan baay'ee haasofnee maas geenye yeroon keenyas waan deemaa jiruufi gara gaa'ela keetiituun bahin waa tokko tuqnee dabarra achi gaaffiin jira gaaffii wayiin deebista sagantaa keenya kan hin xumurra isa booddee amala haadha warraa kee keessa amalliti baay'ee irraa jaallattu. Amalli maalan hin jaalanne hundumaan jaaladhaan amala ishee wanni irraa jibbu tokko hin jiru. Waan baay'ee jaallattu fakkeenyaaf waan sitti ture isheen akkas waan ta'ettu. Hunduu fuula dura deddeemaa jira. Hin baay'ate gaarummaan isheenitti fakkaata. Sirriitti nama gaariidha. Haati xiyya yeroo ishee argitu ani yaa waan hin balleechettee yaaddu hin beekte akka hin balleechine. Garuu mucaa kana kanatti situ fuulatti kennama namni itti loltiin ishiidhaan. Haati xiyya. Mana isaanii yeroo dhaqnu immoo in loltiin haati ishii immoo ishiidhaan lolti. Kanaafuu waa'ee ishee maalli wanni nan yaadadhu bakka wanni ishee ani uumaa wanni kana jeetu adda baasu tokko hin jiru. Ani wannan barbaadu fuula kiyya ilaaltee akkasumatti hin beekti ishiin wanna kiyya. Sirriitti na beekti kana jeetu wanni ishee wanna adda baase dubbatu. Waan maraashii jaallata. Galatoomii taammeen edeniif jecha hin qabu. Walumaa gala jaallachuu malee waliin jiraachuu malee akkuma amma jenneedha. Affeeramtaniitu asitti fiddee akka dhuftu. Nama fedha rakkoon qabu. Nusi akkati fiddee dhuftu hin barbaadna. Dhugaa dubbachuu fi akka kanatti miira akkasii qabaattee fi dhuftee isheenis haasa'uu qabdi fuula kee dura teessee jechuudha lamaan keessan. Ijoolleen keessin dhufu. Innaa isa kanaa fi gaaffiin jiru dhiira kanas jiru akka waliigalaatti dhiirri dhiira akkamii ta'uu qaba jettee yaaddaati.
dhiirri dhiira ta'uu qaba. Dhiira ta'uu qaba yoon jedhu dhiirri suusii adda addaa keechallee jiru tidaariidhaaf gulana in ulfaata oo keecha seenee tooniitillee oo fuudhe bakka lamatti ta'a bakka itti yaadu. Dhiirri akkasii sun isaanirraa oduu deebi'ee har'umaan dhufe gorsaa ta'e kanaan hin jenne moo? Experience qabdurraa waan ta'eef. Manni kun lafa diimokiraasiidha, dirree diimokiraasiidha. Waan barbaadde haasa'uu dandeessa akka barbaadde haasa'uu dandeessa. Kanaafuu dhiirri dhiira ta'uu qaba. Suusii adda addaarraa of eeguu qaba. Dura oduuniitiif fuudhiniin dura dhiirri tokko haadha isaa namni jibbu hin jiru. Haadha isaa sirriitti jaalachuu qaba. Haadha ta'e jaalatte taanaan niitii ta'e uumaa wanti jibbituuf tokko hin jiru. Nafa kee wanna haadha ta'eetitti an agarsiistu hin jira. Nama biraatti an agarsiisne hin jira. Niitii ta'ettis uumaa wanni dhoksitu hin jiru. Nafa kee wanna dhoksaa wanna fe'ee haa ta'u niitii ta'etti hin agarsiista haadha ta'etti hin agarsiista. Kanaafuu haadha teechan jaaladhaa haadha teechan nafa jaalattan niitii teechan wanni hin jaalanneef tokko hin jiru. Kanaafuu dhiirri haadha isaa jaallachuu qaba jechuudha. Inni kan biraan hin qabda. Inni kan biraan dhiirri tokko gaa'ela keessatti wanta inni gochuu hin qabne. Fakkeenyaaf an gaa'ela dhaabbadhee nama tokko wajjin jiraachaa hin jira ergan ta'e gaa'ela keessatti wantoota narraa hin barbaachifne. Wantoota akkam akkamii jettee yaaddaati? Wantoonni sirraa hin barbaachisne yaa'u ala sirriitti galgaleechuun illee akkasuma roomaa waan si fayyadu hin qabu. Lammaffaa niitii efa fuuteen booda dubartii biraa wajjin illee waan adda addaa eegaluun intalattii si fayyadu, si fayyadu, deemee mana keessi diiga waan ta'eefu durumatti yaadaa fuudhaadhaa efa fuutanii tumatechan hojii waan fixan achumatti fixaan jaa kanuma. Galatoomii gabaabsi deebisnetti fakkaata. Wayee dhiiraa gaafa haasaa yeroo baay'ee namni baay'een wayee dhiiraa kana baay'ee haasaa ati garuu bareechitee waan gabaabaadha kan nu deebisaa jirtu. Gama shamaraatti gaafa hin deebi'u. Ati garuu taa'irtaa kan shamaraa si gaafachuu qaba ture. Bakka shamaraa buutee haasa'uu danda'uu qabda turte. Amma garuu kan shamaraa sin gaafadha. Shamarri tokko gaa'eluma keessatti yeroo baay'ee utuu haasa'inidha namni baay'een. Gaa'elatti erga seenanii booddee balleessaan jira. Kan gaarii hojjetullee jira. Namni akka keetii jira. Namni akka keetti yaaduu hin dandeenye illee ni jira jechuudha. Amalli namaa garaa garaan. Akkasuma shamarri tokko dubartiin tokko dubartii akkamii ta'uu qabdi jettee yaaddaati? Hawaasa ishee keessatti naannoo ishee keessatti dubartii marraa wanti bareedu dubartiin tokko dubartii akkamii yoo taate fudhatama qabdi ilaalcha gaarii qabdi jettee yaadda? Dubartiin amantaa qabdu baay'ee shakkituudha. Amantaa kamuu yaa hordoftu wanni sodaattu tokko jiraachuu qaba. Amantaa kamii ishee keessatti ishee waan ofii ta'e hordoftu wanni sodaattu amantaa ishee saniin jiraachuu qaba. Inni jiraatan waan takkatti badii irraa raawwattu dubartiin. Sunitti dhufa waan ta'eef sanis sodaatti waan ta'eef hin dhiisti. Dubartiin dubartii cimtuu ta'uu qabdi. Mana isheetti yaaduu qabdi. Oduu wanni nyaatamu mana keessa hir'atee jiru koosmootiksii fi mana dabbasaa kan dubartoonni deeman illee hin jiran. Dubartoonni akkasii sunillee boros bultiidha in ulfaatan. Daa'imni asitti waan biraa barbaadu isheenis fedhii ishee guuttachuu deemti. Sunis jireenya ta'uu baachuu danda'a. Walii yaaduudhaan wal kabajuudhaan isheen illee wanni ishee barbaachisu jiraannan guutamee fi san argatte tanan dubartiinis homaa wanni fafeen wanni isheen fiddu hin jiru. Waan barbaadu dubartittiidhaafis guutii fi isheen illee mana isheetti yaaduu qabdi. Dura manaa yaaddee achiin booda wanna sarraa hafeen immoo wanna godhachuu qabdi. Dubartiin garuu jaalala barbaaddi. Jaalatamuus qabdi. Isaan jaa. Gaaffii xumura. Gaaffiin koo xumura. Maatii kee keessaa namni ati baay'ee jaallattu. Dirqama jechuudha. Nam tokko deebisuu danda'uu qabda. Namni hunduu isaaba deebisuu waan ta'eef jechuudha. Taa'ame.
ifama. Ani jireenya kiyyaan yeroon dhaladhu haadha tokkoo fi abbaa tokko irraan dhalate ana bicha. Abbaan kiyya saadha warraa biraa horatee ijoollee biraa horatee jira. Haati tiyyaallee akkasuma bultii biraa horattee obboleewwan karaa haadhatiin obboleewwan sadiin qaba. Obboleecha tokkoo fi dubartii lama. Karaa abbaatiin immoo dubartoota lamaa fi obboleettii lamaa fi obboleecha sadiinan qaba. Biyyi marroo obboleewwan kiyyaa namni sirriitti na jaalata. Sani alaa namni sirriitti jaaladhu. Ani daa'imummaa kiyyaa waggaa lamaadha. Akka hoti yanna guddisee na jalaa dhukkubsattee jirti asumaan. Ijoollee ishii caalaa ijoollee baay'ee keessattan guddadheen. Anaaf garuu distiin kophaatti itti na hawwatamu adda. Ijoollee ishii caalaa akka hoti sirriitti jaaladha. Rabbi si amaaru na jee asuma. As jiraatti ishee. Asuma naannoo hojii kiyya san jiraatti. Ishiitu na guddisee waggaa lamarraa eegalee ishii birattan guddadhe. Humtuu natti hin hir'atin. Ijoollee ishiitii oduu godhina anaaf waan na barbaachisu hunda naa guttee har'a sadarkaa kanaa kan ga'u dirasi. Amma dhukkubsattee nan amantu. Ijoollee ishii caalaa waa'ee kiyyatti ishii dhiphisa. Dhibee ishii caalaa baay'een jaaladha. Rabbi si haa fayyisu. Rabbi umrii dheeraa si haa kennu. Waa'ee maatiin hoo ka'u mana keenya keessa waan hundaatu waan baay'eetu jira. Maatiin keenya nama nu guddisu kun nuuf jedhee xaarii guddaa keessa seenee bu'aa bahii guddaa keessa waan ofiif hin godhanneefaa ijoollee isaaniitiif gochaa nu guddisanii. Kabaja maatii keenyaaf kabaja akkoo keetiif haa ta'u. Rabbi immoo si haa fayyisu umrii dheeraa siif. Waa'ee maatii dubbatamee nu maatiin waan baay'ee keessa darbee nu guddise. Mana keenya hunda keessatti waa baay'eetu jira waa'ee maatii. Dhiifama. Bakka jaalala maatiidhaan qabdurraa kaatee miira hin taane keessa seenteetta. Walumaa gala dhiifama. Maatiin keenya baay'ee bal'aadha. Sirriitti bal'aadha kan jiru kana caalaa sirriitti bal'aadha. Ani immoo lakkuu itti dabalaatan jira. Sirriitti hin bal'ata. Maatii isaan hunda namoonni jajjabaan illee hin jiranii haadholiin hunduu bakka na argetti na eebbisa malee homaa waan takka waan faafee natti dubbatee hin beekne takka. Waan an qaburraa namni rakkate taanaan nan kenna. Namni dhukkubsatee hospitaala ciise taanaan biraan bulaa nan gaafadha. Nanas taamamaa nama abbaa fe'ee haa ta'u maatiillee haa ta'u. Inni jira jaama bakka hundattuu wanni akkasii jiraatan inni jira bakka inni jira anarratti nama biraa barbaadan malee namni dhukkubsatee hospitaalatti irree bira buluudhaaf namatti illee wayi erguudhaaf karaa biraatitti wanna ta'e geechuudhaaf ani jira waan sanarra bakka anarratti nama biraa barbaadan malee tokkoffaadhaan ani jira wanna san amanamummaadhaanis qarshii geechuudhaan haa ta'u wanna hundanuu haa ta'u ani jira anarratti nama biraa dabalaniitu waan san
raawwatan akka maatiitti illee maatii keenya illee sirriitti galateeffachuun barbaada maatii jaalalaati sirriitti biyyi nu beekaa sirriitti warri naannoo galatoomaa sumaan niifama sanillee sin jeeqee jira. Naa akkoo keellee rabbi fayyaa ishii guututti siif haa deebisuun jedha gabanumaanii. Sagantaa keenya hin xumurra hundumtuu miira hin taane keessa sababa jiruu fi taammee wajjin guyyaa biraa walitti deebina akkuma siin jenne osoo hin turin jechuudha. Sagantaa keenya kanarraa xumuruudhaan dura garuu taammeen waa lama dubbatta inni tokkoffaan namni nama ta'ee erga uumamee booddee namni nama akkamii osoo ta'e sitti tola namarraa maal eegda? Namni nama akkamii ta'uu qaba jettu lafa kanarratti uumamneeti yeroo tokkoof lammata wanni jennu hin jiru. Yeroo tokkotti uumamte kanaaf garuu amantaan kamiyyuu maal deeggaraa waan gaarii hojjedhaa jira. Waan gaarii hojjennu hundi keenya bakka jirrutti nama rakkate haa gargaarru, ani dhukkubsate haa gaafannu, ani dhamee haa gaafannu. Kana taasiste taana kiisii keessatti birrii dhoksattee odute jechuun namni achi rakkatee amma ati zirzirii dhabdee namichi moo natti hin nyaatu dhabe. Hin qabu jaan. Ani yoo kiisii duwwaa oduun deemaa jiru anis hin qabu jaan. Nulachuu qixxume jechaa jira. Rabbi immoo in ilaala waan kana. Waan qabdullaa kennaadha, wal jaaladhaadha. Kana raawwatte taanaan nama ta'uun asumatti uumaa wanni addaan jiru. Innaasa kanaafuu gaarii ta'a. Jalqabumaa abaabii taammee abaabii jalqabuma gaafa yaadattu gaarummaadhaaf kan inni godhe waan godhe hundumaayyuu ani ittiin beekamtiif osoo hin taane namooti karaa deemaa sababa jiranii fedheen hojii masaarraa kuteeti kan inni kenne waan sana fuula sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti kan inni deddeemaa ture. Har'a immoo gara Kuush Poodkaastii tafeerree akka kanatti turtii bareedaa waliin qabaanneerra. Guyyaa kan biraasii haala kan biraadhaan walitti deebina jennee jirra. Dhumarratti wanti dubbachuu qabdu yoo jiraate waa yaada kee keessa jiru waan barbaadde dubbachuu dandeessa jechuudha. Yaada kiyya keessa wanni jiru warri koomentii gaarii naa barreessitanii anillee akka sadarkaa kana ga'u gochaa turtan hunda keessanuu isin galateeffachuun barbaada. Itti aansee hojiin hunduu abbaa qaba waan ta'eef hojuma keechan bichaa hojjedhaa hundi keessanuu wal qeequu fi wanni adda addaa wal komachuu wal foggoruun kun homaa nu fayyadu. Hundi hojii hirreeru bichaa hojjetu poolisiinis hojjaa poolisii hojjetu minishaan hojjaa fi minishaa isaatu hojjeta. Warri hojjaa hundarraa jiru hojjuma ofii bichaa hojjete homaa biyyi teenya sin guddatti nageenya illee hin arganna. Wal jaalanne taanaan humtuu wanni hin dhufne hin jiru. Bakka jirtanitti hundi keessanuu nagaa naa ta'a. Dhaamsa nama dhaamtuuf yoo qabaatte yookiin dhaamsa walii gala wanti jettu yoo jiraate carraa qabda. Dhaamsa waan hin dhaamadhu hojii kiyya kanarratti hojii dabalataa wanni hojjetamullee naa jiraate nan hojjedha. Beeksisa adda addaa warri qabdan oduna hojjechiistanii hin jaa asumaan galatoomaa. Atis gara istuudiyoo keenyaa dhuftee akka kanatti nu waliin yeroo qaalii qabdu dabarsuu keetiif hedduu galatoomi jenna. Akkuma jennee taammee haadha warraa isaa wajjin guyyaa biraa deebinee wal arginaa yoo isheen eeyyamamtuu taate isa waliin jechuudha. Kanaafuu asitti akka kanatti yeroo kee waan waliin dabarsiteef ulfaadhu galatoomi jenna. Hojii keetti illee jabaadhu. Rabbi si haa jabeessu waan hundumaatti siin jedha. Iddoo guddaa kanarraa akka geessu nullee abdii qabna. Ayyaantuun waan jettu yoo qabaatte. Kanaafuu yaada keenya xumurreerra taammee hedduu galatoomi jenna. Isinillee kabajanii waan na waamtaniif baay'ee galatoomaadha. Yeroo nani boona wajjin boochanii galatoomaa isinan jaaladha isin hunduu. Kanaafuu ulfaadhaa galatoomaa sagantaa keenya guyyaa irraa kanumaan goolabna. Taammee wajjin garuu hin xumurre
guyyaa biraa deebinee wal arginaa sababa saayitiidhaa fi waan baay'ee dubbachuu hin dandeenye irra. Isa kanaaf hedduu ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa taameen illee galatoomii ulfaadhu fayyaa nagaa siif haa kennu siin jenna galatoomii.